اسمي قفت وتاوتي جلاكم لما جينا ترجع تاوتو أعوذ بالله سلا ما يفك سيفو جان تيرجع تات أمبر وإيش مال بيت شو بدو ولا لو هل كان شيء بريسات ولا بيتا مالي ولا ليش ولا لو يروسياد ولا لو شيء بريس سنسي دبيسو في الدير ولا لو التيم تري واني عارف سلا كان جرم جد إيش نوجد لو كنا كان تكلم نفع أشتري نوجد توهين ما نوجد أمو wanni tokko sitti immoo hadda jechuu yeroo kararra deemu kararratti namni na harkee rammee naan jennu yeroo jechuun rammee reendii quftuu warqee Oromooti jabeessinii naan jedhan. Suma jedhamu jarasiin jedhe. Jarattuu naan jedhe. Qaroo wal argee bas. Quftuun sabboontu Oromooti warqee Oromooti jabeessinii naan jedhan. dasna jiran yeroo friendii quftuu naan jedhan amma walaloo kiyya siifaa jiru Mandas jarare indoo mishit walirraa bareedaa jirta dasna ma jedhare friendii quftuu yeroo namaan jedhan dasna ma jedhaa okay walaloo chano dubbistalee rakkoon qabu waruu ati silamaanni Maladi Wallahi. Ini semua. Cara kan anak itu ketif, oke? Rakon nggak bunuh dulu. Bisi garu mau family kayak ini, abo follow kau aja gini shim jangan serah terusan. Oke. Oli nggak cari. Waras lagi status follow. Aku family cikan punya cakasa. Akaunti ambo jadi kena follow gue dah kasih. Lalu berisi. Lalu onni na tuke dia. Lalu onni na tuke. Tiada dijko mere rabze tu. Ya rabze. Jangan sampai kurang. Walau kan ayo dah gefati. Hah? Wah jura ya lah nuduh bisa ada video. Abu follow nu kuda guys. Ya beri. Abu follow kuda. Ona si jalan kap. By the way, walau kan ayo dah gete, lamu maka ditandu itu. Jangan mana kami nonton si awal sa akat tibarai kami tibarai kami. Abu follow kuda. Unola. Follow this is things. Aye. Okay. Qoftuu koo na jaaladhu jedhee beeki sirrakkisu akka na jaalattuufis sitti hin fakkeessu kijibaan kakadhee jaalala hin faalleessu fuula koo irraa mul'ata hin dandeenye dhoksu hedduu natti ulfaate qoftuu koo dadhabe shi'usu hedduu natti ulfaate. Galatooma! Qoftiyyee galatooma! Okay, galatooma. Irraan hundiyaa bima hin dhageenye badaa. Angkana biar si dubbisu kasih jeruk visi. Orang komen kol beta orang komen tidak ada kol pite. Ain naga, wallahi nage ni. Godenya to koto kona berarti isi itu kol pite. Age nage penara debi. Abo follow nago dagas family oda chualo shi. Abo follow nago dagas. Komentin dubbisin kati markate. Marakate. Komentin untene dubbis me wala dubbis wala sare gefna din iha. Wala Okay lagi Fat. Wallahi kopi. Mana kon? Kalau pun tahu nami baca skema, kalau kita sebut kalau pun tahu Ada lagi Fat juga mani desa. Ya lah jad. Udah kasih biraja lisa sita susun. Ada Fat di sini. Nama berangkat kan? Ada apa jaga pula? Ayah hidup band. Anak you pasal lagi peta juru. Wallahi, alhamdulillah. Ada tadi. Apa boleh nak goda gas sendiri sana? Apa boleh nak goda? Qoftuu koo na jaaladhu jedhee beeki sirrakkisu akka na jaalattuufis sitti hin fakkeessu kijibaan kakadhee jaalala hin faalleessu fuula koo irraa mul'ata hin dandeenye dhoksu hedduu natti ulfaate qoftuu koo dadhabe si obsu hedduu natti ulfaate qoftuu itti si dabala nama akkasitti ilaaltee dhugaa jedheetta. Woi, sitti dabalu. Galatoom
mi kabira kanallee carraa kanallee naa kennuu keeti gooftii. By the way, kaama siin jedhe san bu'aa barreessee fite. Okay? Amma dhaggeeffadhu. Dhibdee too harmeen too naan jette budaa yookaan ija namaati. Doktoris naan jedhe dhukkuba onneeti. Sheekiin naan jedhe shayxaana si keessa jira. Isaan hunduu numa yaalanii garuu anumaa fi rabbi qofaatu beeka dhibdeen koo akka ta'e si qofaa. Dhibdeen koo akka ta'e suma qofa. Wayi sammuu. Galatoomi bultii. Thank you so much. Galatoomi. Yani sagalee keetiin waa tokko namaa uumuufu yooma soba taheeyyuu konfidensii gaarii qabda. Thank you. Maal jechuu ati akkamiin beekta akka soba ta'e? Jechuun sagaleen waa tokko kanuma namni jedhallee haa ta'u waa tokko namaa jechuun galatoomi. Tokko tokko baan silaa muuziqaa bana zimmedee akkas akkas si jaalladha minaa namaan jedhe garuu immoo konfidensii qabda yoo wallaahi jabaadhu shi. Thank you so much. Galatoomi. Jajjabeessaanii foolollee godhaan ishii kuma shantamarraadha kuma dhibba gashuu ni qabda namni kuma tokko na jalartan albar waan namni naan jedhu akka qalbiitti hin taqabbalu dhugaa dubbachoo ta'e narraan mul'atu gaas wallahi faamilii kun abara waan namni jedhu koomentii keessatti argaa jiru waan namni naan jedhu akka qalbiitti gannaan liqimsamu haasan nama kunillee dhugaadhaan jedhu haasaa nama maaliif namni of amanu gar nama amanuu itti ulfaata akkasi okee aniifuu an dafee nama hin amanu yeroo baay'ee na rakkisina keessan ta'eessa sirraan ta'eessa bakka ammaa fannifataa jechuu barbaada qophaa kun bitanyaa'in maalanno akkas iddoo jiru. Saniifuu aboo kana boodoo naa godha. Akka qalliitti nama liqimsu ani. Inni kabbaadiidha isinii galee. Akkuma irra keessi koo kun haala isiniif kaagatisan. Jireenyi boollee. Dhugaa nama fakkeessu bira. Beekuraan dhugaattee fakkeessitee namni of ta'ee jiraatu. Tiksuu nama amanuun itti ulfaatu. Liitta dhumman. Ta'uu siifuma fataa jedhee. Rakkoo miti. Ani qalbii haasaa malee yeroon kun nagara haasuus ni jira bara. Yeroon kun nagara haasuullee ni jira, yeroon aarullee ni jira, yeroon nama arrabsuullee ni jira. Amala garaagaraa ilma namaa waan taaneef ni qabna hunda isaa. Saniifuu amma aboo fooloo naa godhaati. Yaada keessan koomentii jala kaa'aa, okee? Okay, rakkoo miti. Garuu waan na dhaggeeffatteef galatoomi. Yeroo si yaade waan walaloo barreessuuf yeroo walaloo barreessee si dubbisaa garuu carraan akkan. Okay? Maali carraa yeroo hunda si kenninaa himachuu sodaatta malee. Maaltu sodaachisa si? Ilma namaa maal isa sodaatta? Sodaa miti. Ilmi namaa yeroo xiqqaa ta'ee si arge waa sodaa wayii irratti waan siin jedhe si bira darbaa malee waa tokko lamuu yeroo hunda siin jedha seetamoo ilma namaa maal isaa sodaattan? No, kabajaadhaar. Yeroo takka takka kabajaan illee sodaa fakkaataa miidha. Kabajaadha sodaa miti. Maamush ani abbaan komentii isaa dubbisaa wee gaa'e. Komentii maamush dubbisaa hundi keessanuu. Naa jiraadhu wallaahi laazim. Giftara kooti barsi galee ramantinne akkas ga. Giftara kooti wallaahi foolollee godhani maamushiin kana wallaahi. Namni bargaa akkasumatti nama laal. Jechuun gaas wallaahi ani mataa kootti nama tuffadhe tokkodha. Waan namni jedhe ishi nan jedhe yoon baasuu dhiises nama nas qayyamu. Saniif ishii yoo wanta kun achi baasuu dhiises ishi jedhee nama mucaa kana ishi. Amma ati anu waan qoosu jiru si fakkaata? Qoosan tixayyib gaafii ho'isi gaafadha. Ati sobis dhugaas dubbadhus aadaa sodaa namaa qabu kabaja yoo taate malee namallee sodaadhu dhugaa dubbachuu ta'e nama sodaattus faayidaa hin qabu. Hanga tokko konfidensii nan qaba jedhee yaada. Okay, kana dura eenyuun jaalataa turte? Eenyu jaalatee kee kana dura? Qoftuu amma bakka adiishee galatoomii maraafiyyuu. Jaalataa ture himuun sodaa qaba. Guys, nama dur jaalataa turte himii jechuun sodaachuun qabu, baqachuun qabu. Yaani konfidensii mataa keetii yoo qabatte akkasitti dhiira namani nagaa kan jedhuun faamiliidhaan hundumaa aman zimmedhanii. Bakka yeroo hunda nama namanina dhiirasa ta'u nama namanina bakka jaaladhuun minikkis utuu nama jaalasi keessi jaaladheedhe ani buqan diifisi jedharoo sana jedhee gafee bayee kutaa jechuudha. Saniifuu staalii nan beekaa jiran akkasii waan naman taqabbalii naatiin daftanii. Waa tokko sin